Ashamaa kabajamtoota fi hordoftoota YouTube chaanaalii kootii akkam jirtan agartu lafa irtanii fiddurtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu hunda dursee warroonni maatii naaf taatan jajjabeessitan guddaa kanaaf galatooma warroonni maatii naaf hin taane immoo akka maatii naaf taatanii asumaan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha isinin jedha obboloota koo har'a viidiyoo ani qabadhee dhufee isa kana namni wallaaltanii jirtanii inni kun aloe veraadha. Biyya keenyatti aloe vera jedhama aloe veraadha. Dammoo yoo dibachuu barbaaddanii mataa keessanii rifeensaaf baay'ee tokko shaggaadha jechuudha. Kan akkanatti irraa kaaftaniiti yoo ijoolleen tokko akkanumatti ofitti kana irraa kaasanii tuman ofitti mataatti of diban. Yoo garuu adiin isaa kun mataatti rakkate in kuta mataa namarraa jechuudha. Kanaafuu kan akkanatti akka addaan baastanii kan akkanatti keessaa fuudhuu qabdan jechuudha. Egaa akkanatti keessaa fuutanii yoo adiin isaa kun akka mataa keessanitti hin qabanneef yoo makiinatti daakuu qabdan maashiniitti jechuudha. Maashiniitti daaktanii erga maashiniitti daaktanii booda mooyyuutu waan godhuu qabdan. Mishkaaliin jira mishkaaliidhaan xaffafuu qabdan jechuudha. Isa kanatti daaktaniitu isa kanatti agam daaktanii mooyyuutu mishkaali isa kana jechuudha. Isa kanaan hin xaffaftanii ergasii bishaan isaa yeroo dibattan torbee keessatti al 3 faa yoo dibattan baay'ee mataadhaa fi shaggaadha jechuudha. Waan fayyadamee argee furfurii wantoota bakka adii mataa namaa furfurii sin balleessa. Ani garuu fayyadamee waan argeef jechuudha. Yoo isiniif ta'e baay'ee sirna jira yoo isiniif ta'e jechuudha. Akkati fayyadamtan ilaaluu dandeessanii mataallee mataa jajjaba hin laaffisa. Immoo YouTube furfurii yoo qabaatan sinirraa hin balleessaa sinin jedha. Har'a viidiyoon ani qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti iddoortanitti fayyanaa ta'a. Horaa bulaa. Viidiyoo koo like, share, subscribe naaf godha.